Mijo mantau. Miyo. Malta. Yose Malta. Nami deme na Malta. የመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ከባሌ ጎባ ነው። አንደኛ የትግራይ ህዝብ ይቅር እንዲለን ነው ላደረስነው በደል akkuma kaleessa har'as haati Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa imimmaan roobsisaa jirti. Haati Oromoo ilma tokkocha qabdu dirqamaan jalaa fuudhanii gara lolaatti yeroo ergan haati Oromoo baatee magaalaa keessatti akka nama maraatteetti boo'utti jirti. Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree isinaa dhaqqabuun isiniin jedha an mootii miidiyaadha. Guyyaa har'aa oduulee ajaa'iboo garagaraa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti danbalama. Warroonni kanaan dura maatii keenya taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessaan isiniin jedha. Akkuma jalqaba irratti viidiyoo gabaabaa kana isin agarsiisetti godina Harargee keessatti Harargee guutuu keessatti jechuudha ijoollee daa'imman umriin isaanii lolaaf hin geenne haadha jalaa morma qabanii guuranii gara waraanaatti oofaa jiru. Haati Oromoodhaa ilma tokkocha qabdu jalaa fuudhanii gara lolaatti yeroo ergan garaan dadhabee baatee iyyitee iyya ofii dhageessisaa jirti. ገና በ10ዎቹ ዕድሜ የሚገኙ ቲኔጀሮች ናፍ ብርመዳ ለውጊያ ተሰልፈው tokkicha qabu narraa fuudhanii ያለ አግባብ የእሳት እራት እንዲሆኑ እየተደረገ ነው. isaatiin alatti narraa deemuun jiran isa tokkochan qaba isa tokkocha kanaan guddifadhee akkana xooruufin itti ifaajaa jira kana narraa fuutanii lolatti narraan ergina. Lolli kun nan ilaallatu. Lola kanaaf lubbuun ilma kiyyaa bayuu hin qabu jettee haati Oromoo Harargeedhaa iyyutti jirti. Viidiyoo gabaabaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoo kanas gidduudhaan ni galcha. Haaluma kanaan Wallagga keessatti Oromoo rasaasa itti roobanii ilmaan Oromoo Wallagga keessatti jiran akkasumas Boorana keessatti beelaaf deebuun akkasuma rasaasaan ilmaan Oromoo Boorana karra እድሜያቸው ውትድርና እንኳን የማይበቁ ገደዶን ከሌሰስ ኑረ ቱሬ ሐርአስ ኢቱማ ሐማት እድሜያቸው ለእንትን ለውትድርና ያልደረሱትን እየመለመለ ነው ይላል። ግን እኛ ውስጥ አሁን ብታያቸው 15 ዓመት 16 ዓመት እድሜ ያላቸው ህፃናት አሉና ወደዚህ ሁሉ በስተት በውሸት ወሬ ቃምን ኢሳኒ ጆለን ሁሉ ኢሳኒ ሎላፊንጌን ኩን ያው እንደሚታወቀው ማሰልጠኛ 15 ቀን ያሰለጠኑ 15 ቀን ሎላቲ መከማን አክሰማቲ ሐርቅ ኢሳኒ 15 ስልጠና ቀን በኋላ 15 ቀን ምንም አይነት ውትድርና እውቀት ሊኖር አይችልም። በቁጥር ብቻ ለመብዛት ብዛት ያለው ወጣት ወደ ግንባር ከቷል ማለት ነው። በዚህም ሳበቃ ከናፊስ ቪዲዮ ቀበተማ ተኮ እስኒ ወደፊት ለሚታወቀው ጦርነት ነው። ከኋላ አንድ እርምጃ አራመዳለሁ ካልክ ከኋላ በጥይት መታለ። ይሄ ነገር በጣም ያሳዝናል። የዚያው ልጅ አንተው ሚዮ Malta. Yose Malta. Nami deme na Malta. Nami deme Malta. Amma. Ay. Malta kata wo. Amma. Deme na Malta. Itirina. Dia merah pemantau ber. Warani lo ada yang main di lolet lo biar kata. Nami dia merah pemantau ber.
Kun viidiyoo Harargee keessaa nu ga'eedha. Viidiyoon kun miidiyaa irratti dabraa jira. Gara Facebookiitiinis gara miidiyaalee garaagaraa irratti dabruutti jira. Viidiyoon kun viidiyoo haaraa jechuudha. Ijoollee daa'imman umriin isaanii lolaaf hin geenne fedhinnaa isaaniitiin ala osoo maatii hin eeyyamsiifne ijoollee kararra yaatu daa'imman mana barnootaa deemanii fi mana barnootaatii dacha'an kararraa guuruudhaan gara waraanaatti fedhii isaaniitiin alatti ergaa jiru. Bifa kanaan haawwaleen booyanii imimmaan isaanii dhangalaasanii ilmaan keenya dirqamaan fuutanii gara lolaatti nurraan oofinaa ilmaan keenya osoo ijji keenya argu nurraa hin fixinaa jechuudhaan boo'icha isaanii magaalaa keessatti dhageessifataa jiru. Warroonni tokko tokko kan biltsiginnaa deeggaran ilmaan keessan lolas deeman jechuun hin du'an jechuu miti. Dhaqanii lolanii deebi'an jechuudhaan haadha gowwaa dholee gowwoomsuudhaaf yaalii godhaa jiru. Garuu yaaliin kun ni dabraaf ni fashalaa hin beeknu. Ijoolleen ol guuramanii jiru. Ni fe'amanii erga qabanii hin deebisanii haadholeen Oromoo boottee dhiistee namni dantaa isaaniif qabu hin jiru. Nuti carraa nuti qabnu waliif birmachuudha bakka jirrutti iyyinee iyya keenya dhageessifnee addunyaan akka nuuf birmachu gochuu dirqama qabna jechaadha. Baanee daawun jennee deebi'uu duwwaa osoo hin taane bifa qindaawaa ta'een qabsoo keenya bifa haaraan kaanee qabsoofnee ilmaan miskiinan daa'imman akka hin dhumne gara lolaatti lola isaan hin ilaallannetti deemanii lubbuun isaanii akka hin dabarre gochuudhaaf tokkummaa kennaan Islaama kiristaanaa waaqeffataa osoo hin jenne tokkummaadhaan ka'uun barbaachisaadha. Ajandaalee yeroo ammaa kana mootummaan biyya keessaa nuuf kennu uf duubatti gannee qabsoo sabaa irratti haa ciccinuun isiniin jedha. Mee viidiyoo biraattan isin dabarsa. Viidiyoo ijoollee daa'imman guuranii lolatti naqanii ijoolleen qabaman achirraa yaada isaanii dabarfatan viidiyoo kanan isin dhageessisa. Viidiyoon kun afaan Amaaraatiin warroota afaan Amaaraa hin beekneef hanga tokko irra isiniif hiika. Ammas nafaana turaan isiniin jedha. ማምር ነው ይባለው የመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ከባሌ ጎባ ነው። አንደኛ የትግራይ ህዝብ ይቅር እንዲለን ነው ላደረስነው በደል በአብይ መንግስት ትዕዛዝ ሰጭነት እና የትግራይ ህዝብ ላይ በደረሰው የዘር ጭፍጨፋ በደል ይቅርታ እነሱን ጦርነት ቅድሚያ ማቆም ነው። በቃ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር አገር ውስጥ ለቀሩት እንደኔ አይነት ወጣቶች ወደዚሁ በቃ መንግስት ሞጂ ላርጓቸው አታሏቸው ወደዚህ እንዳያስገባቸው ብቻ ከወንድሞቻችን ከትግራይ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ሁኔታውን ተረድተናል። ያለውን ነገር በተገቢ ሁኔታ ስለተረዳንና ስለወራን የትግራይ ህዝብ ተወካዮችና የሃይማኖት አባቶች እና ለትግራይ ህዝብ ይቅርታችንን እንዲያደርሱልን በጸጸታችን ለማሳወቅ የመጣሁት ከአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ወረታ ከተማ ሲሆን 73ኛ ክፍለ ጦር እኛ በትግራይ የምንገኝ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ምርኮኞች ባደረግነው ሰልፍ ላይ ነው የተገናኘነው። እንዳየሁት ገና በአስራዎቹ ዕድሜ የሚገኙ ቲኔጀሮች ለውጊያ ተሰልፈው ያለ አግባብ የእሳት እራት እንዲሆኑ እየተደረገ ነው። እኛ እንደሚታወቀው ወኒ ተስገባው ተኮሌ እንጅሩ ሎልዲኩን ዳባቹ ቀባ ሎላ ከነ እንጂፋቹ እንደንደኑ የከሰከሰ የትግራይ ህዝብ ላይ እንዲነሳ በማድረግ ተኮ ቆፋ ኑሌንጂ ሰኔቲ ገራ ሎላ ከናት ማከኒ ከናፍ ሌንጂ ጠላታለ ጥቂት ነው አልቋል ተበታትኗል እያለ የውሸት ወሬ ህዝብ ውስጥ እየነዛ ህዝቡን ኢትዮጵያን እናድን በማለት ዋን ሄዱ ገራና ማኛቱ አኩማ አርጊተን ሱራ ከነረት ይረሄዱን ጆሌ በስሜት እንዲነሳሳ አድርጎ በተለይ kun baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama gaddisiisa. Nuti carraa qabnu kamiinuu fayyadamnee miidiyaa qabnu kamiinuu fayyadamnee ijoollee keenya obboleen keenya warra biyya jiran akka of eeggannoo cimaa godhan karaa kallattiinus ta'e alkallattiidhaan fidanii lola kanatti dabalanii akka lubbuun isaanii hin baaneen dhaamsa dabarsuu fi qabnaa bifa kamiinuu yeroo biyya bilbillu yeroo maatii keenyaan wal qunnamnu ijoollee kanneen wajjin
qunnamtii gochuu qabna gorsa kennuufii qabna jechaadha ijoollee hiriyoota keenya obboloota keenya warra biyya jiran akkuma argan galgala gabbanii akka biyyi nagaa jedhanii olii gad hin deemne ijoollee qabaniitu iddooma argatanitti qabaniiti lolatti oofaa jiran kana duwwaa miti ijoollee daa'imman warra alabula ijoollee alabultu ijoollee godaanaa tadaadaarii jedhan kanniin warra mana hin qabne ijoollee guyyaa tokko seeraan nyaatanii dhuganii quufanii hin beekne kararraa halkan ayisuuzitti guuranii gara dirree waraanaatti oofutti jiran ijoollee suusiin mataa garagalche jechaadha ijoollee qorri duwida jaraa caccabse kanniin fidanii lolatti naqanii biyya keessan baraara how comes kuni waan tasuman danda'amne warri as keessatti argitan kun hundi ama murkanyaadha warra juntaan maarrake jechaadha wattaadara Itoophiyaati bifa kanaan waraanni Itoophiyaa moo warri bilchiginnaadha mooyannee jirra bittinneessinee jirra akkas goone jedhee dibbeetuma isaan ammoo kuno asitti nama kumaatamaan lakkamu qabaniiti nuti injifannoo galmeessisaa jirra jedhanii miidiyaadhaan akkanatti bifa ifa ta'een dabarsaa jiran so injifannoon gama bilchiginnaati moo gama juntaati waan jedhu tilmaamuun hedduu nama rakkisa jarris mooyannee jirra dibaaqii dhoyne jedhanii warri kunis nutu dibaaqii dha'ee nutu irra jira jechuu jiranii xumura gaawaa inni nu haa agarsiisuuf biyyattii saniif nagaa rabbi haa fidu ilmaan Oromoo dhiiga isaanii dhangala'u dhiiga isaanii waaqayyo haa argu rabbi haa argu an kan isinii wajjin ture mootiidha mootii miidiyaadhaaf warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti makamaa warroonni duraan nu faana turtan ammas like share gochuudhaan nu jajjabeessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin deebinee wal agarra hanga siifuu nagaan naaf tura horaa bulaa deebanaa